Ashamaar Kafurii akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network. Oborraa Global Media Network irraa cuunfaa oduu torban kana kan isin biraan geenyu ta'a. Barataa Mahammad Diksisoo irratti himatni ajjechaa poolisiin banamuu bitootessa 5,2020 akka gabaafameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Barataa Mahammad Diksisoo irratti himatni ajjechaa poolisiin banamuu bitootessa 5,2020 akka gabaafameeti jira. Barataa Mahammad Diksisoo tibba darbe eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagalee hidhamtootaaf kan ta'e yoo ta'u, poolisii dhimma san hordofuun qabamee hidhame. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa Mahammad Diksisoo kun torbaanota darban keessa bakka waltajjii eebba barattootaa irratti sagalee guddiftuudhaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman lallabuu malee yakka biraa hin qabu. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhugaan haa ba'u akka hiikamaniif sagalee kan ta'e Mahammad Diksisoo hidhamuu isaa ilaalchisuun koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa torban darbe kana keessa baaseen gochi Mahammad Diksisoo kan isa hiisisu yookaan kan isa machiisuu miti jechuun poolisiin atattamaan akka hiikan jechuun ibsa baase keessatti hubachiiseeti jira. Koomishinii mirgoota namummaa kun ibsa kana keessatti mirga isaa akka hin sarbamne eeruun gochi inni taasise himataaf akkasumas hidhaaf waan hin saaxilleef hidhamuun isaa seeraan ala jedheeti jira. Gocha poolisii magaalaa Jimmaa keessatti irratti raawwatame dhiibtaa mirgoota namummaati jedha koomishinii mirgoota namummaa. Gabaasa bitootessa 5,2020 akka ba'een himatni haaraa Mahammad Diksisoo irratti poolisiin banamuu isaati. Namoota himatni irratti baname keessaa Mahammad Diksisoo dabalatee Daayirekteera olaanaa dhimma koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa akkasumas barsiisaa muuziqaa yuunivarsiitii Jimmaa Mulgeetaa Isheetaa ta'uu odeeffanneeti jira. Dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa hedduun dhiibbaa qaamolee EPP taasisaniin filannoo keessaa of baasaniiti jiru. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa hedduun dhiibbaa qaamolee EPP taasisaniin filannoo keessaa of baasan. Dhaabbileen qaamolee EPP miseensota keenya irra gahaa jiran dandamannee filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye jechuun dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa hedduun filannoo keessaa dhiibamuu isaanii ibsaniiti jiru. Addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden yookiin ONLF EPP miseensa keenya irra dhiibbaa taasisaa jira. Hiraarsa qaamolee EPP dandamannee filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye. Kanaaf filannoo miilanaa keessaa qaamolee EPP'n dhiibamnee baanee jira jechuun miidiyaaleef ibsa kennaniiti jiru. Paartiin kun naannoo Somaalee keessatti sochii siyaasaa kan taasisaa ture yoo ta'u, hordoftoota leellistoota hedduu paartii naannoo Somaalee keessaa qaban keessaa isaan tokkodha. Dhimma lafa walqa'iitii fi raayyaa ilaalchisuun bulchiinsi yeroo Tigraay gaaffii qabannaan karaa seeraan haa gaafatu jedha naannoon Amaaraa. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimma lafa walqa'iitii fi raayyaa ilaalchisuun bulchiinsi yeroo Tigraay gaaffii qabannaan karaa seeraan haa gaafatu jedha naannoon Amaaraa. Bulchiinsi yeroo Tigraay lafoota naannoo Tigraay kanaan dura TPLF bulchaa turte akkuma jirtutti naannicha jala buluu baannaan rakkoon akka dhufuuf malu ibseeti jira. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunaa miidiyaaleef ibsa laataniin gaaffiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kaasee himannaa sirrii kan hin taanee fi kan bu'uura hin qabaanne jechuun deebisaa laataniiti jiru. Gama Tigraay irraa ammoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa yeroo Tigraay obbo Gabra Masqal Kaasaa humnoonni naannoo Amaaraatiin lafti bulchiinsa naannicha jala jiran akka qabaman ibsuudhaan akka gadhiisanii ba'an irra deddeebiin gaafachuu miidiyaaleen gabaasaati jiru. Qondaalonni mootummaa naannoo Amaaraa gama isaaniitti waan akka walqa'iitii fi raayyaa duraanuu gaaffii daangaa irraa ka'aa ture ta'uu yaadachuun gaaffiin kan uummataati jechuun deebisaa laataniiti jiru. Akka heera mootummaatti deebii osoo hin kennamin yeroo dheeraaf ture jechuunis dubbataniiti jiru. Naannoo Tigraay keessatti lola bara kana adeemee jiruun humnoonni naannoo Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa tumsuudhaan lola kan gaggeesse ta'us baratameeti jira. Oduu keenya xumuraatiin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ameerikaan dhimma koo keessa gidduu galuu hin qabdu jechuun deebisaa kenneeti jira.
Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyuta. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ameerikaan dhimma koo keessa gidduu galuu hin qabdu jechuun deebii kenneeti jira. Ministeerichi ibsa baaseen Ameerikaan dhimma keessoo Itoophiyaa irratti ibsa baasuun ishee keessattuu bobba'insa humnoota naannoo Amaaraa kaasuun ishee wanta nama gaddisiisudha jedhan. Ministeerichi kana kan jedhan torbaan darbe guyyaa dilbataa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ibsa baase irratti humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuu qabu erga jedhee erga dabarse boodadha. Akka biyya walabaa tokkotti kun itti gaafatamummaa mootummaa Itoophiyaa qofa. Itoophiyaan daangaa ishee keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf caasaa nageenyaa barbaachisaa ta'e kamuu bobbaasuuf itti gaafatamummaa qabdi. Ministeerichi dilbata baaseen waa'ee loltoota Eertiraa wanta jedhee jiraachuu baatus amma dura garuu mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa lola Tigraay keessatti Eertiraan hirmaannaa hin qabdu jechuun waakkachaa turan. Ibsa waajjira ministeera dhimma alaa USA Antoonii Bilaanki irraa baheen waan jedhu loltoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuun tarkaanfii murteessaa jalqabaate jedhaniiti jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network cuunfaan oduu torban kana kanuma anaan saa oduutiin ammoo deemnutti turtii